Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Hagaya 31 harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamuun qophii sagalee qeerroo. Dhaggeeffattoota keenya qophii sagalee qeerroo kallattiidhaan Oromiyaa irraa sinii darbu yeroo kanatti jalqabee jira. Qophii sagalee qeerroo waliinis kan jiru an Urjii Sabaati. Qophiin sagalee qeerroo guyyaa har'aa waan hedduu of keessatti qabatee dhiyaatee jira. Qophiilee kunneenis duraa duubaan akkuma barame jalqaba irratti oduu siniif dhiyeessina. Taansuudhaan immoo qophii addaa dhiigni eebbisaa addunyaa dhiiga bilisummaa Oromoof jecha gadi namne malee dhiiga akkasumaan dhangalee miti kan jedhu ibsa qeerroo bilisummaa irraa ba'ee qabna. Itti dabalees kan ittiin bohaartan immoo asaasee booraa kan jedhu wallee hawwisoo qeerroo isin afeerree jirra. Amma gara oduuti isin dabarsaa jaal tokkicha murteessaa waliin tura. Hangafoota oduu wayyaaneen godina Jimmaatti doktoroota ukkaamsaa jirti. Leenjii barattoota yuunivarsiitii dirqamaan walgayii wayyaanee irratti hirmaataniif kitaabni seenaa Itoophiyaa jedhu rabsamaa jira. Uummata Direedawaa irraa bishaanii fi ibsaan cituun isaa uummata fincilchiise. Babal'ina oduuf gara jaal Urjii Sabaattan sin dabarsa. Godina Jimmaatti Dr. Guutasaa Jaallataatiin fincilli diddaa garbummaa keessaa hirmaannaa qabda jechuun wayyaaneen ukkaamsuun ishee beekameera. Wayyaaneen leenjii barattoota yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti argamaniif dirqamaan kennaa jirtu irratti kitaaba seenaa Itoophiyaa jedhu kan Oromoon qaama Itoophiyaa ta'uu odeessu barattoota leenjicha irratti dirqamaan argaman hundaaf raabsuun ishee saaxilameera. Oromoon garuu saba daangaa mataasaa fi alaabaa mataasaa qabu durii qabee saba mataasaatiin of bulchaa ture malee guyyaa tokkoofillee yeroo kamuu taanaan mootummaa gita bittoota Abashaa ofirraa falmachuu malee mootummaa kooti jedhee garbummaa filatee jalatti bulee akka hin beeknee fi har'as falmaa murteessaa irratti akka argamu addunyaanu beekaa dhufuunsaa hin haalamu. Oduu biraatiin immoo Direedawaan qaama Oromiyaati gaaffii jedhuu fi fincila diddaa garbummaa uummataa garmalee waan cimaa dhufee fi wayyaaneen uummata magaalaa Direedawaa bishaanii fi ibsaarraa kutuun dararaa akka jirtu eerameera. Haa ta'u malee gochaan wayyaanee kun fincila uummata Direedawaa daran hammeessaa jira malee akka hin laaffisnes gabaasameera. Oduun keenya har'aa kanuma gara ibsa qeerroo bilisummaatti sin dabarsa. Dhiigni eebbisaa addunyaa dhiiga bilisummaa Oromoof jecha gannam'e malee dhiiga akkanumatti dhangala'e miti. Ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo hagayya 30 bara 2014. Mootummootiin Habashaa duris turan har'as jiran hundi isaanii waan kamuu caalaa kan isaan sodaatan guddinaa fi dagaagina afaan Oromoo waan ta'eef artistoota Oromoo irratti duula guddaa banuun gochaa suukaneessaa garagaraa fudhachaatii as gahani. Jalqabarraa jalqabee mootummaan Haile Sillaasee qaanii tokko malee paarlaamaa irratti seera biyyittii godhee kan inni baase afaan Oromootiin kan barsiise kan barate kan walgahii walitti qabe kan walgahiif walitti qabame hunduu yakkamaadha jechuun seera ifatti tume. Itti aansuun baandii Oromoo ishee jalqabaa kan taate baandii afran qalloo diigee miseensota ishee kaan ajjeesee kaan hidhee kolaasee kaan biyyaa baase. Kanneen akka Sheek Bakrii Saphaloo kan labsii paarlaamaa kana dura dhaabbachuun barruu Oromoo ishee jalqabaa kan taate shalda maxxansaa ture darara olaanaa irraan gahuun gootota Oromoo fi hayyoota Oromoo lubbuu qisaasaa tureera. Mootummaan Dargis faanuma isaa dhahuun Mustafaa Harawweefaa otoo lubbuun jiru wadaroo konkolaataatti hidhee magaalaa Haramayaa keessa lafarra harkisuun dhumarratti taankiin irra adeemee ajjeesaa tureera. Mootummaan wayyaanees kan fakkaattonni ishee hojjetaa turan dachaa hedduun dabaluun guddina afaan Oromoo dura dhaabbachuuf jecha artistoota Oromoo hedduu lubbuu qisaasteetti. Baandilee Oromoo hedduu facaasteetti. Dhaabbilee afaan Oromoo irratti hojjetan hedduu diigdeetti. Barruulee fi gaazexoota afaan Oromoon barreessan cufteetti. Barreessitoota kitaaba afaan Oromoo hedduu hiiteetti. Biyyarraas ariiteetti. Walumaa galatti artistoota gaazexeessitootaa fi barreessitoota Oromoo akka malee anfariirsiteetti al oolteetti. Baandiin Caffee Gadaa, baandiin Bilisummaa, baandiin Gadaa, baandiin Sagalan Boronaaffaa
baandilee wayyaaneetiin bittinnaawwanidha. Gaazexoonni uummata Oromoo biratti jaallataman kanneen akka gaazexaa Urjii, gaazexaa Raajii, gaazexaa The Voice, gaazexaa Seefana Balbaalii fi kaan cufteetti barruulee afaan Oromoon maxxanfaman 17 akkasuma dhabamsiisteetti. Kanarraa kan ka'e yeroo har'aa gaazexaan uummataa afaan Oromoon maxxanfamu barruunis ta'e kitaabni afaan Oromoon maxxanfamu hin jiru jechuun danda'ama. Bakka isaa sabni Oromoo akka afaan isaaniitiin dhugamu kan afaan habashootaan maxxanfaman gaazexoonni, barruuleen, kitaaban, miidiyaaleen elektirooniksii, dhaabbileen piroomooshinootaa garaagaraa kan akka fiilmii dachaa hedduun dabalee bilisummaatiin biyya keessaa fi alatti socho'aa jira. Oromoo irrattii fi fedhaa fi hawwii Oromoo irratti duula jabaa bananii argamu. Kaan haa turu hamma seenaa Oromoo xureessuu fi eenyummaa saba kanaa xiqqeessanitti aggaammachuu irratti argamu. Xiinsammuu dhaloota Oromoo miidhuuf kufanii ka'aa jiru. Wayyaaneen guyyaa taayitaa irratti baatee kaastee guddina afaan Oromoo akka qara eeboo sodaachuu isheerraa kan ka'e tarkaanfii suukaneessaa hedduu fudhachaa turteetti. Har'as itti jirti. Kaan haafu manneen muuziqaa Oromoo Finfinnee keessatti argaman hunda dhibbarraa dhibbatti cufteetti. Manni muuziqaa Madda Walaabuu, manni muuziqaa Abbaa Gadaa, manni muuziqaa Kiilolee, manni muuziqaa Shimbirtuu, manni muuziqaa Boronaa fi Bareentoo, manni muuziqaa Kushatik, manni muuziqaa Abbaa Jifaar, manni muuziqaa Bilisummaa, manni muuziqaa Burqaa Seenaa, manni muuziqaa Tokkummaa faa kanneen wayyaaneetiin dhabamanidha. Artistoota Oromoo rasaasa wayyaaneetiin reebamanii lubbuun isaanii darbite keessaa kanneen akka Eebbisaa Addunyaa, Yoosef Gammachuu, Abdii Qophee fi Usmaayyoo Muusaa faa keessatti argamu. Ajjeechaan wayyaanee kaleessa artistoota Oromoo fi dhaabbilee guddinaa fi dagaagina Oromoof hojjetan irratti ture har ammoo aggaammiisaa daran hammeessuun namootuma afaan Oromoo dubbatan sabboontota mirga isaanii gaafatan jumlaan ajjeesuu gara duguggii sanyii ilma namaa kan Oromootti tarkaanfachaa jira. Kunis kanneen barattoota Oromoo dirree barumsarra jiran irratti aggaamame yoo ilaalle gahaadha. Jaagamaa Badhaanee, Gaaddisaa Hirphaasaa, Alamaayyoo Garbaa, Shibbiruu Damisee, Dirribee Jifaar, Mulaatuu Akkasaa, Abdii Kamal, Biqilaa Balaayifaa kanneen wayyaaneen ajjeefaman keessaa isaan muraasadha. Qeerroon Bilisummaa hagayya 30 bara 2014 miseensota isaa waliin gadda guddaatiin dabarsee ooleera. Kunis hagayyi 30 guyyaa gootichi Oromoo Eebbisaa Addunyaa rasaasa wayyaaneen ajjeefamedha. Eebbisaa Addunyaa dhiha Oromiyaa Dambidollootti dhalate umrii isaa dargaggummaatti qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf godhamaa jirutti makamuun erga leenjii dabbalummaa fudhatee booda gumaata gurguddaa gumaataa tureera. Umrii isaa waggaa 27tti hagayya 30 bara 1996 magaalaa Finfinneetti rasaasa wayyaaneen reebamee ajjeefame. Oromoof guyyaan kun guyyaa gadda guddaa ta'ullee dhiigni Eebbisaa Addunyaa dhiiga bilisummaa Oromoof jecha ganname malee dhiiga akkanumatti dhangala'e miti. Qeerroon bilisummaa Eebbisaa Addunyaatti biyyoon itti hasalphatu jecha gumaasaa fi ilmaan Oromoo bilisummaaf wareegaman hunda baasuuf yeroo kamiyyuu caalaa hojjechuuf irbuusaa haaromsa. Qeerroo bilisummaa hagayya 30 bara 2014. Sasebora kangaraya diona Sasebora kangaraya diona Sasebora kangaraya diona Sasebora kangaraya diona Sasebora kamiso Sasebora numte jollenken Sasebora kamsanyi kerranso Sasebora kangaraya diona Sasebora kangaraya diona Sasebora kangaraya diona Sasebora asingadiyachi Sasebora numte jollen kenya Sasebora kasarba wattuji Sasebora kangaraya diona Sasebora kangaraya diona Sasebora kangaraya
Melalala ya jollo, melalala ya jollo, gerara gera jiro, geringa moji jiro, namni sena geraro, badaro miya jiro, tutukan bila garbo, mereba nama kasa, jajji jaro takana, itu nama kakasa, metu nama kakasa, metu nama kakasa, metu nama kakasa. Ela karmi goda mi akajengu batu Ela sanyi goda mi akajengu batu vedemu Busuke mukadario, busuke lagabade Yartu nuf gofta dario, warri sanyi wambade Kale sanu idanyo, lamni kodate goro, marrambo sikakabe Harambo sikakabe o, kero nebo kabate o, kero nebo kabate Daggala raze, Oromon dina manchase. Oh, daggala raze, Bibinen dina manchase. Oh, daggala raze, Hambonis dina manchase. Oh, daggala raze, Liganis dina manchase. Oh, daggala raze, Oronis dina manchase. Oh, daggala raze, Gimbinis dina manchase. Oh, daggala raze, Kerono dina manchase. Oh, daggala raze, Manis dina manchase. Keronis dina manchase. Keronis dina manchase. Keronis dina manchase. Daggala raze, salalen dina manchase. Oh, daggala raze, kamisen dina manchase. Oh, daggala raze, corona dina manchase. Oh, daggala raze, harargen dina manchase. Oh, daggala raze, oromon dina manchase. Oh, daggala raze, bibinen dina manchase. Oh, daggala raze, keronis 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 dina manchase. Qophiilee keenya waliin akka turtan abdii qabna. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiileen keenya guyyaa har'aa kanumaan raawwata. Qophii itti aanutti hanga walitti deebinutti nagaan turaa. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.